ويهلا بقى مدن ورّي مجد رفتني سجا وجي كيسن وجي ملكي أكادوري سكان تاني هو بچون برواچسان ገመገሚን ጀሰድ እንጅራቹቱ ማላ ጃሃን ጅራቹ ማላ ወጋራ እንጅራቹቱ ማላ ነምኒው ጂኦጀቴ ዮሚዩ ኮራኒ ሳባላል ነምኒው ጂኖ ጀነሞ አከዱሪ ወልት ዲያተኔ ወንት ጀረንጆሮ እላ አተ ወረቀተ ካንኬ ወጀታ እንጅርቱ ታይ ወንት ጀዱቱ ጅራሴን ከናፍ ሁንዲ ኬኛዩ መርጥፈኔ ገራው ጂሃ ካኑ ረኳ ዋስኬኛ ኬሳ ባሱዳፍ አጀባን የቾን በርባዳ ኡፊያስ ጀየራ ከናፍ መስጂድኒ ኬኛ ኦንላይን irratti beekamtii argachuudhaaf ሰርተፊኬቲ bitanii jirtu achirratti raqmiin koodiin qabamee jira kanaaf namni ሰርተፊኬቲ san ifa ragaa fudhatanii ragaa san lakkoofsaan fuutanii lakkoofsaan akka galchitan namootaaf akka kennitan bakka isin hanqate yoo sartifikeetii sun yoo isin hanqate dabalattanii aanaa keessan masjiida gad dhaabbatee jiru beekamtiidha kuni waan hin argamne beekamtii san akka gootan ሰርተፊኬቲ ሰን ነጋዳን ከጉርጉርታን ጉርጉርታን ሞ ማለቀሳዳ አከገልቺታኑ ኩሊስ አማና ሲምብረጂሩ አማና ሰን በካንጋውን ሲንረጂራ አናም ባጂኒ ጉርጉራኒሩ መስጂደ ቀበን ደጉገኒ ሆዶናን ቢሲ ደጉገኒ ፊጠኒ ጅሩ አጣ መስጂድኒ ጀምኢሌ ኬሰ ገሌ ቢተተ ጅራ ከናፍ ወሪ እንጉርጉሬ ካርዲሰን ወሪ ጉርጉርተኒ አታተማ የሮ ገባባ ኬሰቲ አካ ሀፍቴሳቲስ ጉቤክሲተኑ ስንጀል ድርቀመ ኩኒ መሲቢቺ beekamtii argachuudhaaf sartifikeetiin kun jiraachuun isa dirqama. Kanaaf amma akka kana duraasanii miti hundinuu alaafinnatii mataatti fudhatanii jirtanii waadaa galtanii jirtanii waggaa ergaan isinitti darbe isinis ummata keessan ummata isin kaa'ate ummata dura buusee isin kaa'ate kana akka deebitee isas hojii waan isinirraa barbaadamu akka dalagdan amaanaa kana akka bakkaan geessan akka rabbis nurraa jaallatu barbaachisaadha. Inni kana duraan laalchisu jedhanii dugduubatti harkifachuun laalchisu jedhanii dugduubatti harkifachuun hojii muslimtoota dugduubatti harkisuun barbaachisaa akka hin taane amaanaa kana akka bakkaan geessanu galmaan akka geessanu isiniin jedha. Amma majlisa jijjiiramaa sochiitti gale wajjin jirra. Sakaleessaa so'uun barbaachisu. Amma yeroo ammaa sheekhaaliin deeniitti galanii jiru. Miliyoona 300 gamoo bitanii jiru. Kanaaf sochoosaa jiru jechuudha. Eega gamoon kun bitamee hojii hojjechuu hin danda'ama birriinis hin argamaa jedhee amma dorgommiin gara majlisaatti godhamaa jirullee fedhiin isaa hin dabale jechuudha. Deenii kana immoo kan irraa baasu eenyuuni? Kanaaf wal qabanii ce'uudha waan ta'eef imaanaadha. Shahaadaan kun dafee gurguramee as deebi'uu qaba. Baay'ee dhiphataa jira. Naannoon biraa miliyoona 7,500 galchan. Keenya amma baay'ee dhiyoo kana miliyoona 3 dabarsine duraan miliyoona 2 ergine walitti miliyoona 5. Inni aanaan fixee ka'e kaffa gurguree ka'e illee nutti hin dabarsine jira. Akkas ta'uu immoo hin qabu. Wal rakkisuun bareedaa miti. Kanaaf isii kanatti nu jabaadhaadha. Gama biraatiin immoo koree hojii raawwachiiftuu kun taa'ee amma wal mari'atee tartiiba isaa godhatee ka'ee karoora yeroo gabaabaatiif dheeraa baafatee
yoo rabbi jedhee hojiitti galuu dirqama. Hojiitti gizee gallu immoo sichi nama hojii hojjechuu danda'u, nama nashaaxaa qabu, fedhii immoo qabu. Hawaasa musliimaa nan khaddaman nama jedhee yaadu dargaggoo keessaayis ofitti qabdanii dargaggoo ijaaruun dirqama. Amma yoo rabbi jedhee baratti yaanu kana konkolaataa kontiraataatiin hin deemnu inshaallah. Akkasuma akkasii yoo rabbi jedhe tokko tokkoon aanaa konkolaataa horachuu qabu. Bulchiinsaan ajjirtuu laatu nama qabnaa diraa yoo lafti jiraate nu fuudhaa jennee kadhaa keessa rabbi nu haa baasu. Maaliifi nama yoo xiqqaate nama miliyoona 4 qabna hawaasaa wajjin. Utuu birrii 100 shamarran qeerroon abbootiin haati birrii 100 nuu kennanii meeqa ta'a? Miliyoona 400 jechuudha. Akkana miti maal? Miliyoona 400 jechuun miliyoona 400 immoo konkolaataas nutti bituu danda'a, gamoos nutti ijaaruu danda'a. Gaafa nu duroomne immoo namoonni nutti haaja'aman nuti namatti hin haaja'amne. Maal barbaaddan? Maal rakkattan? Maal isinii godhu jedhu. Sagaalii muktaar rabbii dabaluu fi gaafa aangootti ol ba'an karoora guyyaa 100 jedhanii miliyoonii 2 qofa jirteen akkaawuntiir. Isiidhumaan konkolaataa arfan isa gizee hunda dhimmi isaa deemu sana sarviisii guutuu garaajitti kennanii 4 immoo haaraa bitanii guyyuma ji'a 3 sana keessa miliyoonii 40 deynii baasanii kaffalanii kan miliyoonii 2 qofa jira akkaawuntii keessa. Konkolaataa arfan bitan miliyoonii 40 deynichas baasanii alan ammoo karoora isa kan gamootti galanii ji'a 7 keessa waan waggaa 7 waggaa 30 gamoo Ambassaa Hintsaa jennaan jira kan mootummaa istaadiyoomii fuulduree jechuudha. Leencayyuu immoo leenca salkaa irraa dhume malee immoo leenca salkaan qabu miti. Irra keessaa haraan irra keessatti gatama. Eeganaa sana fooyyeessanii amma immoo gamoo abbaa darbii 11 naannoo Booleetii miliyoona 300 bitan waan qalliidhaa maal? Allahu akbar. Kun nullee jabeessa hamilee nutti hora. Kanaaf bara dhufu amma nuti yoo rabbi jedhee namoota dhuunfaatu nu rakkise. Warra amma mana kan keenya kanaan namoota dhuunfaatu nu rakkise. Jara sana keessaa tokko namni nama ghayriidha. Jara fuulduree jiru sana qollofee ofiif misoomsina jedhanii hamma wala lafarra nu harkisaa jiranii bulchiinsitti walii galeera. Bara 2015 kaabineen murteessee fi jaalattanus jibbitanus jaratu investii godhaa. Jara dura nam tokko dhufuu hin danda'u jedhee amma deebi'anii immoo dhaala irratti wal dhaban. Abbaan mana tokko ijoolleen 11 6 haadha tokkorraa 5 haadha tokkorraa kanatti nu rakkisanii lafa harkifataa jira. Bara kana isas finnee hojiitti sin galla. Aanaanis waajjira isa fakkaatu galma of danda'e qabaatee rabbi jedhe bara 2018 hiyyummaa waa hundaa keessaa bahuu qabna inshaallah. Kana ammoo murannee itti gallee hojiin hojjetama. Akka immoo itti hojjennu shabaaba dargaggoo dandeettii qaban fedhii qaban ofitti qabnee jara ijaarree kaawunsiliin dargaggoo inni gaaraa silaa akka jirutti jira. Godina hamma masjiidaatti gad ijaaramee dargaggoon sochoofnaan biyyi dargaggoon keessaa tole biyyi isaas hin tole kun beekamaadha. Kanaaf jecha kanuma imaanaa jechuu barbaanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kan koo Abdul Hamid Abbaa Nuraanaan jedhana. Nama gurguddaa kanarratti illee haasa'uun barbaanne garuu akka nama hojii kana keessatti danuu dadhabuu baadhus badaan godina kana sadan irratti yaalii gurguddaa gaggeessaa turreerra. Amma ta'e tokko immoo alhamdulillah guyyaa har'aa firii isaa arginee jirra. Nagaadhaan xumuramuun waa hunda caala bakka biraa bakki danuunsaa jeeqamee kan qaamni mootummaa irratti argamee nageenya buusee filannoon gaggeeffamee jira. Kun immoo tola rabbiitiin nagaadhaan xumuramee jira. Egaa warroonni gara hojii kanaatti dhufan hojii guddaatu isaanitti fe'amee jira. Hojiin kun immoo qophaa isaaniitii miti kan isaan hojjechuu danda'an. Waliin yoo wal qabatan waliin yoo deemamee jedhe hojiin guddaan hojjetamuu danda'a. Isa kan warroonni aalimaa gurguddaan amma dursana dura haasa'an
waan ajaa'ibaa isaanii jiru amaanaas ejjennoos kaatanii jiru. Isa sana badaa irra deebi'uun barbaadu. Ani garuu akka boordiitti akka nama hojii kana keessa jirutti wantin warra hojiitti dhufe kanatti kennachuu barbaadu boordiin hojii kana keessatti dadhabee sadarkaa kana gahee ammas seera qabeessummaa argatee majlisa kana bukkee dhaabatee akka inni galmaan gahu beekamtii kennuufiin barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo maaliif ta'e jennaan faayidaa guddaa of keessaa qaba. Gabaabinumaan boordiin akka federaalaatti 200,000 fi 10,000tu jiru. Yookiin qaamonni filannoo kana gaggeessuudhaaf milkeessuudhaaf bajeta tokko malee socho'aa jiran 200,000 fi 10tu jiru. Majlisaan kun caasaan isaa gaaraa kee masgida ga'e yoo dhiifne 200,010 kana guyyaa tokko tokkotti akkuma beektan ogaa namoonni galmaan hundi isaaniiyyuu gara siisteemaa deebi'aa jiru. Boordiidhuma kana qofa gara siisteemaa deebisne guyyaatti birrii tokko tokko yoo nuu qoodan guyyaatti jeetti birrii 30 waggaatti birrii 360. Boordii kanarraa qofa guyyaatti birrii 210 argannaa jechuudha. Mee ilaala xiqqeessaati caasaa majlisaa gaaraa kee goda ga'uutuutti hin galchin boordiin kun qofti majlisa kanaaf guyyaatti birrii 200,000 fi birrii 10,000 galchaa jechuudha. Kana jechuun qabeenya. Mee yeroo isinirraa fudhachuun ta'u mee isa guyyaatti amma kana birrii tokko dhiisnee namni qabu immoo namoonni iji kana keessa jiran birrii 5 yoo kennan meeqa ta'a laata? Jeetti birrii meeqa ta'a? Jiyaan immoo baay'ee isaatii waggaatti deebisaa birrii meeqa ta'a? Gabaabinumatti birrii 10 yoo kennine ji'atti birrii miliyoona 63 ta'a. Ji'atti. Laalaalaa boordiin qofti caasaan majlisaa akkuma jirutti taa'e. Gargaarsi abbaa qabeenyaa akkuma jirutti taa'e. Masjiidni wajjin akkuma hojjetu itti fufee birrii miliyoona 63 ji'atti argannaa jechuudha boordii qofarraa. Waggaatti waggaa tokkotti miliyoona 700 fi miliyoona 56 arganna. Kana jechuun qabeenya guddaadha. Dhaabbata kana rakkoo isaa gara barnootaatiin jijjiiruu danda'a. Gara loojistikiitiin waa'ee biiroo, waa'ee makiinaa, waa'ee meeshaalee maateeriyaalii biiroo keessatti barbaachisu hundasaa ji'a 3-4 keessatti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya jechaadha. Kanaaf boordiin kun akka inni itti majlisa kana bukkee dhaabbatee namoota ciccimaa, namoota qophaa isaanii waan guddaa hojjetaa turan. Hin beektu boordiin dura bu'aan akka waliigalaatti barreessaan kan Oromiyaa Maadii Shamsuuti. Hammuma kanayyuu majlisni Oromiyaa yookiin boordiin Oromiyaa kan cimuu dandeenye utuu Rabbi Mahdiin finnee kufee reedheetiin yaada. Maaliif waan mistiricha keessa beekuuf namni boordii Oromiyaa kana yookiin filannoo kana milkeessuu danda'e hangafa irratti Mahdiidha. Kanaaf namoota ciccimootu keessa jiru wanta barbaachise hundaaf iyyuu boordiin kun yoo cimee jedhe wanta gaariitu iyyuu hojjetamaa jechaadha. Kanaaf ergaan ani dabarfachuu barbaadu ijoodhaan boordii kana irratti dabalatee dargaggoo irratti hojiin hojjetamu guddaatu jira. Warri bakka fuuldura kanatti dhuftan haala mijeessituu taatanii warri gara Oromiyaa gara federaalaa dabritanis xarbeezaa qabannee taa'utu hin taane sirriitti ergaa achi jiru qulqulleessinee amma rakkoon jiru infoormeeshiniin ganda gahuu danda'an jiru. Yoo gahee aanaa gahaa aanaadhumayyuu qajeelaan gahan jiru jechuudha. Kanaaf ergaan gaaraa akka ka'een masjiida bira gahuu qofatu hin taane nama hunda bira gahuu akka qabutti caasaa damee diriirfachuun hojii keenya isa hangafaa ta'uunis isa filatamaadha. Egaa guyyaadhaa baga gammaddan warri hojiitti dhuftanis egaa hojii keessan hojii milkii akka duriis akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Gamaggammiin ji'a 3 jiraachuutu mala, 6 jiraachuun mala, waggaadhaan jiraachuutu mala. Namni hojii hojjete
yoomiyyuu karaan isaa banaadha. Namni hojii hin hojjenne immoo akka durii walitti dhiyaatanii wanti jedhan jiru. Ilaa ati waraqata kan kee hojii hojjetaa jirtu taa'ee wanta jedhutu jira seenne. Kanaaf hundi keenya iyyuu marxifannee gara hojii haa kaanu rakkoo hawaasa keenyaa keessaa baasuudhaaf ajabaan jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabana of jabesi karura basi milkesi wana rauju erotin kenin haruma hojadu titumuri harakarusi kayo sidura milkesi